Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB irraa oduu yeroo tanaaf qindeeffanne qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Oduu tanaa wajjin Andaraartuu Shaamiti muummee ministeera Itoophiyaa kan ta'e Dr. Abiy Ahmad yeroo sa'a 72 aangawoonni TPLF fi loltoota isaanii akka harka kenname xumuramuu fi tarkaanfii boqonnaa xumuraa lola Tigraay eegalamuu ibsan. Tarkaanfii waraana mootummaa opereeshinii yookaan ergama seera kabachiisuu jedhu kun boqonnaa xumuraa seenuu kan labsame wayita qondaaloonni olaanaan gamtaa Afrikaa sadi Finfinneedhaaf jaarsummaa galanitti. Mootummaa federaalaa gama isaatiin qondaaltonni kanneen jaarsummaaf kan dhufan wanti jawamu sobaa jechuudhaan TPLF wariinillee marii akka hin goone dubbateeti jira. Akkasumas gama biraatiin hooggantoota duraanii biyyoota Afrikaa sadi ergama gamtaa Afrikaa fudhachuudhaan lola mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti jaarsummaa taa'uuf Finfinnee galaniiti jiran. Guutuu gabaasa kana Muhammad Abdusalaam akka ta'amti isiniif dhiyeessa. Ergamtoonni gamtaa Afrikaa sadi jaarsummaa Finfinnee seenan. Ergamtoonni duraanii biyyoota Afrikaa sadi ergama gamtaa Afrikaa fudhachuun mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti jaarsummaa taa'uuf Finfinnee seenuun dhagahamee jira. Lolli mootummaan duula seera kabachiisuu jedhu erga eegale torban sadii lakkoofsee jira. Qondaalonni olaanoon sadii Yo'aakamin Chisaanoo Moozaambiik irraa, Eelan Joonsan Saarliif Laayiberiyaa irraa akkasumas Kigalee Maamotilante Afrikaa kibbaa irraa ta'uutu himama. Qondaalonni kunneen Finfinnee kan galan wayita mootummaan tarkaanfii marsaa xumuraa eegalamu labsuu isaati. Muummichi ministeera Abiy Ahmad waamicha marii fi jaarsummaa hawaasa idil addunyaarraa dhiyaachaa ture kufaa taasisaniiru. Gamtaan Afrikaa qondaaltonni sadan jaarsummaaf gara Finfinnee akka imalan wayita himetti mootummaan federaalaa mariin akka taasifamu ibsuuf jaarsummaa mitii jedhee ture. Godina Arsii Bahaa Arbaaguu keessatti hidhaa fi dararaan badii takkaan maletti waraana mootummaatiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan duraanii caalaa itti fufee jira jechuudhaan maddi keenya OIB bilbilaa dubbise gara sirraa nutti hime. Guutuu gabaasa kana akka ta'amti isiniif dhiyeessina. Godina Arsii Bahaa Arbaaguu keessatti hidhaa fi dararaan ilmaan Oromoo irratti akkuma itti fufetti jira jechuun maddi keenya OIB'tti himan. Ganda Heelaa Akaayitti sabboontoota waan tahan qofaaf guyyaa har'aa namni 5 ol qaama mootummaatiin qabamee hidhamuu dubbatan. Namoonni hidhaman kun qeerroo 3 fi qarree 2 yoo ta'an mana hiraarsaa magaalaa Abboomsaa geessuudhaan beekameeti jira. Maqaan isaanii akkana yoo jaamu Ridwaan Mahammad qaadhimamaa barsiisaa yoo ta'u sababa tokko maletti sabboonummaa isaa qofaaf kan hidhame ta'uu dubbatan. Caalaa Hussein nama dukkaana suuqii gurguratudha. Akkasuma dukkaana keessatti oomeenni qeerroo laalchistee jeeqaa jirta jechuudhaan yeroo hedduu akka doorsisaa turanillee ni dubbatan. Sababa kanaaf hidhaaf saaxilamee jiraachuu himan. Adde Hawaaliyyi haadha ilmaan yoo taatu sababa ammaan dura koongirensii federaalawaa Oromoo madarakaa filatamteef ammaas nu deeggaraa hin jirtu qeerroo gurmeessitee nu jeeqaa jirta jechuudhaan sababa tokkoon maletti Oromummaa si qofaaf yakka godhanii akka hidhan himan. Leencoo Haajii sababa sabboonummaa qofaaf kan qabamee hidhamu yoo ta'u akkasumas Qaasim Aliyyi kan jaamu ammaas badii takkaan maletti hidhamee jechuun dubbatan. Akkuma waliigalaatti haalli amma Arbaaguu keessatti deemaa jiru hedduu yaaddeessaadha jechuun dubbatan. Arbaaguutti sabboontoota hedduu hidhaa turanii guutuu waaqoo dabalatee amaan bunaa dabalatee sabboontoota hedduu warra adda duree yeroo martii kanaan dura sochoosaatiin hin turanii guutuu waaqoo keessattuu nama jabaa silaa Oromoon qabu jedheetiin namni hedduun abdatu erga Hacaaluun hidhamee asiisa amma gara ji'a 4 oliif deemaa qaata hidhameetiin hin jiran gammaatitti eessa akka jiru hin beekamne. Maatiin isaatillee baay'ee rakkataatiin hin jiranii mindaa isaatillee irraa kutanii jiranii. Hayyee keessumaayyuu qeerroo martuudhaa falmaa cimaa gubbaa jirti hanga ammaatitti duuba deebitee hin qabdu. Bara darbe seenaa maqaa guddaa qabna ammallee maqaa keenya durii isa deeffachuudhaaf falmaa gubbaa jirra. Abadan hidhaa fi doorsisaan of duuba nun deebisu. Dhaamsi kiyya inni dhumaan mootuu sagalee sabboontota kanaaf osoo nuuf taatanii keessumaayyuu qeerroo guutuu waaqoo inni jedhamu baay'ee nama cimaa miidiyaa OMN gubbaattillee nama beekamaa fi nama baay'ee dhageettii qabudha. Yeroo hedduu sanqallee fi manneen hiraarsaa hedduu keessatti hiraaramaatiin ture ammallee eessa akka inni gahame hin beekamne. Kanaaf qeerroo keenya bira osoo nu dhaabattanii isiniin jechuun barbaada. Ammallee yaadan osoo nu quba qabaatanii miidiyaa gubbatti osoo nuuf baaftanii sagal falmaan keenya osoo nu beekame miidiyaa hawaasaa gubbaa ufatti naanneeffamaa ture achiin osoo dhageeffatamee baay'ee nutti tola. Kanaaf quba qabaadhaa isiniin jechuun barbaade dhaamsi. Harargee Lixaanaa Mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti nama maqaan isaa Usmaa'il jaamu ilmaan keessantu shaneer jechuudhaan maatii isaa fi ilmaan isaa hedduu akka dararaa jiran maddi keenya gara sirraa nutti himeeti jira. Gabaasa guutuu kana Lalisaa Sabaa akka ta'amti isiniif dhiyeessa.
godina Harargee lixaa aanaa Meessoo magaalaa Asabuutti mana maqaan isaa Ismaa'il yookaan Burqaa jedhamu ilmi keessan shaneedha jechuudhaan maatii isaa fi fira isaa guutuu hidhatti naqanii horii isaan qabaniis rasaasaan gatanii sababa mucaan lubbuu baafachuuf jecha gaaratti galeef jecha gochi hammeenyaa kun raawwatamaa jira. Haalli naannoo Meessoo jiru hedduu yaaddeessaadha jedha odeessi arganne. Dabalataanis miseensa woboo duraanii kan ta'e isaanii Hassan Haajii kan jedhamu kan karaa nagaan qabsaa'uuf Eertiraa irraa gale poolisii Oromiyaatti dabalamee poolisii Oromiyaa keessaa hisbee jireenya dhuunfaa isaa gaggeessuuf bultii ijaarratee suuqii banatee jiraachaa jiru. Suuqii keessaa konkolaataa batroolii tokkoon dhufanii akka shiftaatti humni addaa qabee hidhatti darbe. Nama isa gaafachuuf dhaqee hundaa mana hidhaatti darbutti jiran qeerroo hidhaa baqattee maatii hidhuu fi qabeenya maatii saamuun keessattuu warreen harka qalleeyyii ta'an rakkoo guddaaf saaxilamaniiti jiran. Namoota hiyyummaaf saaxilaman kanaas bira dhaabbachaa qabsoo kanatti xumura godhuuf keessoof keessaaf alaan wal jaarree tokkummaan mootummaa gabroomsaa kana kuffisuu irratti haa hojjennu. Yeroon gara hundinuu wal bira dhaabbatan amma jedha maddi keenya garasii bilbilaan dubbifne. Godina Harargee lixaa aanaa Meessoo magaalaa Asabuutitti naannoo magaalaa Asabuutitti nama maqaan isaa Ismaa'il yookiin Burqaa jedhamu ilmi keessa waraana shaneeti jedhanii maatii isaa jumulaan akka malee hidhanii jiran waan fira isaa ta'e dabree horii isaanillee rasaasaan duraa gatanii akka ajaa'iba miidhama hamaa keessa galanii jiranii maatiin isaatiif kunillee waan ilmi isaanii bosona galee jecha ilma isaaniitis giddiirsanii tume isaanii manaa baase sababa saniif lubbuu oolfachaaf gara bosonaa galee mucaan ichirraa haanii maatii isaa akka malee miidhaa jiranii. Haalli naannoo keenyatti deemaa jiru aanaa Meessoo keessatti hammaataadha akkaan hamaadha. Kaleedhaas nama maqaan isaa Saanii Haajii jedhamu Hassan Haajii jedhamu isaa suuqii isaa gurgurachaa jiru. Mucaan kun nama miseensa woboodhaa kan Eertiraarraa qabsoo waraana nagaatiif gale keessaa tokko wajjin poolisii Oromiyaan makamee haalli poolisii Oromiyaa keessaa jiru hedduu isa jibbisiisee gara maatii galee achirraa maatii horatee bultii ijaarratee gara hojii daldalatti bobba'ee suuqii isaa gurgurachaa ture. Mana suuqii keessaa isa guutanii batrooliidhaan makiinaa batrooliitiin dhufanii humni addaa tun akka nama gartee shiftatti qabanii hidhanii namoota amma mana hidhaa aanaa Meessoo kana keessa waajjira poolisii keessatti hidhanii nama isa dhaqee ilaaluullee deemu hedduu hidhaatti ol darbaa jiran. Hidhatti ol darbaa jiranii nama isa dhaqee ilaaluu deemu firrillee dhaqee ilaaluu hin danda'u. Haala akkanaa kana keessa jirra aanaa Meessoo. Bakka bu'aa paartii KFO godina Jimmaa kan ta'e obbo Umar Taayir torban dabree magaalaa Finfinnee keessaa qabamee poolisiin aanaa Jimmaa tokkoffaa magaalaa Jimmaatti ukkaanfamee hidhamuu akka waa'ee bitisiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhimma isaa ammas waan haaraa waan nu bira ga'e akka taantu isiniif dhiyeessina. Bakka bu'aa KFO godina Jimmaa kan ta'e obbo Umar Taayir torban dabree Finfinnee bakka baqaan jiraatu poolisii aanaa tokkoffaa magaalaa Jimmaatiin ukkaanfamee gara magaalaa Jimmaa geeffamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa qabamee dhufe yeroo muraasaaf waajjira poolisii aanaa tokkoffaa keessa erga tursiifameen booda achi keessaa baasuun bakka jijjiiramee fi ture. Bakka keessatti to'atame jedhamee odeessi bahaa turellee qajeelchi poolisii magaalaa keessa ta'ullee maatiin isaa nyaataa fi uffannaa geessee fi achitti argachuu hin dandeenye. Torbaan tokko oliif abukaatoo dhuunfaa isaatii fi maatii isaanii kan wal hin argin yoo ta'u waan maatii irraa geeffamuufis poolisiin maatii harkaa simatee osoo hin geessiniif hafa. Guyyaa kaleessaa miseensa maatii isaa Ifaaja dadhabsiisaa booda bakka to'annoo kan biraa marroo sadaffaaf kan jijjiirameef ta'uu dubbatti. Shamarreen guyyaa kaleessaa nyaataa fi uffata geessitee odeessaa nuun geesse akka jettutti kaambii waraanaa humna addaa magaalaa Jimmaa naannoo bahiinsa magaalaa Aggaaroo argamu keessatti to'atamee jiraachuu poolisoota waardiyummaan achitti ramadaman irraa mirkaneeffachuu ibsiti. Poolisoonni humna addaa qondaala dabree waardiyaaleen dalagaa shamarree Umar gaafachuuf deemte tana Umarii waliin wal hin qunnamsiisin nyaata iseen geessitee fi seensuuf hooggana keenyaatu nu dhoorke. Boodarra yeroo inni ficcaaniif gabba'u kenninaaf jechuudhaan harkaa fuudhanii akka ol ka'an dubbatti. Akka heera mootummaatti keewwata 1920 jalatti tumametti namni to'annaa seeraa jala jiru sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyeeffamu mirga
maatii fi abukaatoo dhuunfaasaa argee dubbisuu kan qabu tahuu qajeeltonni kun akeeku. Mirga kana muluqamee mana hidhaa bakka garagaraatti itti jijjiiramaa jiraachuu ni dubbata. Godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa magaalaa Ajjeetti sababa ijoolleen mana hidhaa cabsitee baafte jechuudhaan daa'ima xixiqqoo tan mana hidhaa geessanii hidhaa akka jiran sababa daa'ima dhufanii akka qabamaniif yaada fakkaatu daa'ima of hin barin itti gaafatamaa godhuudhaan daa'ima mana hidhaa keessatti akka waan dararaa jiranii maddeen keenya achirraa nuuf gabaaseeti jira. Godina Harargee Bahaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti qeerroon Nuraddiin Usmaa'il sabboonaa fi naamusaan kan guutame Oromummaa isaaf jecha qabamee kan hidhame waan nama mararuu keessaa yeroo boombii aaraa itti hidhawaan kan doktorri wallaanamuu qabajaaniin poolisiin didanii gulukoosii wajjiin fuudhanii mana hidhaatti akka darban maddeen keenya achirraa nuuf gabaasaniiti jiran. Haaluma wal fakkaatuun rakkoo yeroo ammaa magaalaa Dirree Dhawaa keessatti deemaa jiru kan duraanii caalaa akka jabeessallee maddi keenya kun ni dubbata. Godina Harargee Bahaa aanaa Dirree Xayyaaraa keessatti qabsoon kan duraanii caalaa akkuma itti fufee jira jechuun maddi keenya waa'ee bitti hime. Aanaa Dirree Xayyaaraa Araddaa Hassangee bakka Hamdoo jedhamuun beekamu hiriirri mormii halkan edaa akka adeemaa turellee maddi keenya kun ni dubbata. Haalli nageenya aanaa Dirree Xayyaaraa fi naannoo isii keessa jiru kan duraanii caalaa nu yaaddeessee akka itti baanee fi akka itti gallullee wallaalleetti jirra jechuudhaan dubbatan. Waraanni kun yeroo ammaan tana walitti dhufee naannoo Hararii fi naannoo Oromiyaa irraa walitti dhufee uummata akka dararaa jiru dubbatan. Nutis waraanni akka fedhe baay'atu sochii hin dhaabne labsii qeerroo Oromoo fi Oromiyaa irraa nutti kenname haal dureedhaan kan duraanii caalaa jabeessinee itti fufnee jirra jechuun dubbatan. Tolegaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya oduu narraaf qabannee isiniif dhiyaanne asuma irratti kan goolabamu ta'an godhu biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.